to the young men and women of our nation. First and foremost, I would like to extend my deepest condolences to every one of you who's devastated as I am by the assassination of our beloved Hachalu Hundessa. Kunini waan hagay diddami lamaatiif diddami sadiitiif qopheessin waan guyyaa boqonnaa lamaanii tabarkum lamaaf diddamaati ansara ala keetiin nu deadda nama walirra fuunee sanitti haala mormiif tarkaanfii mootummaa wixata dabrerraa jalqabee magaalaa Ciroo Gindhiir Hasaasaa Hirnaaf aanaa Ramayaa keessa jiru laalchisee jiraattota dubbisnee jirra. Aangawaan mootummaa naannoo Oromiyaas deebii kennanii jiru jaallanneetu qindeesse. Jiraattotaan haasofsiise keessaa kan godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiir akkas jedhu. Namni rukutame hin jiru dhukaatuuf yeroo digatti ariisan waan biraatti humna ittisa biyyaa akkasumas ammallee humna federaalaa poolisa itillee hidhataa ganda keessaa baay'inni uummataatii fi baay'inni waraana magaalaa Gindhiir jiru qixeera jechuu dandeenya. Kanaafiyyuu dhukaasa kilomeetira qabatee dhukaasan malee namni yeroo dhasta'ame tokkollee hin jiru. Hatta garuu kan hidhame amma baay'ina isaanii hin beeknu hangi tokko hidhamee jiran beekna. Warri hidhame kun dargaggoota moo maanguddoota moo maalidha? Maanguddoota nama lama hidhamee jiranii namni tokko amma gallachiifamee jira tokkollee amma ijoollee dhiyeessaa jechaa jiranii qeerroo magaalaa keessaa baasanii jiranii qeerroon gandoota baadiyyaa kana jiraachaa jiran amma kanaati magaalaan garuu shoora kootuudha. Magaalaa keessaa fi seensaratti akka malee magaalaan cufamtee dhagaadhaan karaa cufanii lagannaan dukkaanni tokkollee akka hin saaqamne konkolaataan tokko akka hin sochoone waan tokkollee sochiin tokko keessaa balatti akka hin godhamne godhan. Ammayyuu akkasuma humna waraanatu banaa halkanii cufamaa humni waraanaa immoo ganama bariisan ta'anii paatroolii filannoo fi naanna'anii humnaan banaa jiranii namoota illee ka argan humnaan tumanii bansiisanii waan akkasitti jira mormii bifa kanaan deemaa jira lammata. Godina Arsii Lixaa aanaa gada Basaasaa magaalaa Asaasaarraa jiraataan yaada isaanii naa kennan akka ibsanitti. Tasa darbe gocha suukaneessatu nurratti raawwatame. Waan nama dhiqqu keessaa gocha suukaneessaan raawwatame nama Sheekii Umarri Xaawul jedhamu Basaasaa mamoonaa isaatti dhukaasuudhaan seetichas ajjeesanii haadha manaa isaanii tokko irratti ajjeesanii itti dabalanii. Maal godhan isaan? Oma tokkollee goone nagamaan moorama isaanii utuma jiran moorama cabsaniitu itti seenani. Tanii nama guddaa olumaayii guddaa nama kitaaba irraa gargar bahee beekne tokko. Daa'imti xiqqashoon takka wayii kan haati haadha hoosistu jira kan baatii sadii amma mana yaalaa deemtee achumatti wareegamte isheelleen. Haati irraa duudhaan duute ka. Dargaggeessa tokko nama Abdulkariim Amin jedhamu ittuma dhufanii tufaani rasaasumaan buqqee masaarra rukutanii adda baasani. Nam 10 taabeettee maqaa isaanii nama Sannaanii Huseen jedhamu nama Abdulkariim Amin jedhamu nama Abdushakuur Adam jedhamu akkasuma namni rukutames baay'eedha. Madaa'anii kan hospitaala jiran jiru? Jiru nama Fiqaaduu jedhamu tokko lapheerra rukutame hospitaala jira beessa jiruu fi du'a gidduu jira namni suni baay'ee miidhamee jira namoonni biroollee jiru baay'eedha beektee. Hiriira ba'an immoo maal godhaniitu? Homa tokkollee turre lagannaan karaa daandii ugurri daandii kunii fi guyyaan qixxata magaalaa guddittii waan ta'eef mi'a tokko bitatuuf namni magaalaa ba'ee ture. Namni magaalaa keessatti baay'ata ture beektee lakkoofsi isaa baay'eedha. Sanumarraa nama nagaan jiru lafumaa itti kanii dhukkubbicha warri dhagamee jennaan ufuma isaaniiti haa ta'u jedhanii ufuma gocha kana kaasanii kanii achi booda nama daandii irra deemu nagaa isaatiin deemu nama nagaa sosso mataranii xamadanii bireenii xamadanii meeshaa kilaashii koofiin jedhamu kana xamadanii magaalaan guutuu waraanaa weeraramtee akkasitti nama hamma naga'u kana hunda nurraa wareegani. Gama kaaniin godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroorraa jiraataan tokko akkanaa ibsanitti. Manni sagalee isaa dhageessisanii gaafa isaan bahanitti bishaa fi akkasumas immoo poolisii magaalaa humna addaa dabalatanii namoota miidhaman keessumaa qaalittii tokko fa'aa mana keessa jirtu dubartii wayiidha. Naannoo teelee jiraatti Dahaboo Usmaa'ee jedhamtu kaduuteedha ishiin sirni awwaalcha ishii guyyaa kaleessaa gaggeeffame. Eessatti arganii ajjeesan Dahaboo? Karaarra nama ari'anii dhabanii ishiin immoo mana ishee keessa osoo jirtu ittoo seenanii kan rasaa isaanii lafee ishii irra isaanii ajjeesanii. Jaartiin ammoo nama bahee sagalee dhageessifatu illee hin turre isheen waan kana illee quba hin qabdu waan baay'ee nama gaddisiisa. Hanga ammaatti kunoo isaan suuqii namoota jala tataa'anii bakka magaalaan itti maayyuu nama dhukkubsatan illee hospitaalatti akka namni dhaqee hin hubannee fi tura goranii namoota gidduu dabaluutti jiru namni nagaadhaan bahee galfaa hin jiru. Magaala Ciroo keessatti hiriira gaggeeffame moo daandiilee cufame? Daandiin hin cufamne ijoolleen sagalee dhageessifachuudhaaf osoo walitti qabamanii ofiisanii kan raawwate. Hospitaala kan seene nama 28 keessaa namni 2 battalumatti kan du'an yoo ta'u
ergasiis immoo kadu'an jiru dooktara bilbila isaatiin kennuu hin danda'a amma dhibbii isaatiin himuu danda'a kan miidhaman hedduudha. Dooktar Kitawoo hospitaala Ciroorraa bilbila harka isaanii naa kennameen bilbilee kaasanii deebisanii cufan. Achuma godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaarraa jiraataan tokko akkas jedhu. Gabaa jaaniiti waan akka hiriiraa fi karaa jijjiiruu kadhaa ture. Mootummaatillee akka gartee sochii kun hin gaggeeffamne qeerroo fi uummata gartee mormii dhageessisu kana irratti tarkaanfii hidhaatii fi akkasumas kan magaalittii Hirnaa kan keessatti kan du'e nama tokko kan madaa'e nama sadii. Sochiin jiru baay'ee ulfaataadha. Makiinaa karaa deemu kana mootummaan ifiisaatti ajjabee oofaa. Yoo namni karaarra dhaabbate waan akka mootummaa dhageessise rasaasumaan nama dha'u qofa dubbiin jiru ulfaataadha magaalaa keessa. Godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayaarraa kan hin dubbise immoo haala ture akkas jechuun ibsan. Harargee Bahaa kana qabeen keessaafuu aanaan keenya haala yaachisaa hedduu. Baatee 12 hiriira bahamee irrattis namoonni jireenya jiru kamadaa'es hedduu jira. Maaltu rukute? Humna addaa Oromiyaa Araddaa Daamotaatti nama lama du'e namni lama immoo ni madaa'e. Namni Ibsaa Abdii Galaanaa kan jiru Araddaa Daamotarraa Badhaasa Aliyyi kan jedhamu madaa'e. Iliyaas kan jedhamu magaalaa Wadaatti rukutamee ammaan tana reeffa isaa fidanii jiran guyyaarraa magaalaa Haramaayaatti namni du'e hin jiru ni madaa'e malee. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenyaa akka ta'an Obbo Jibriil Mahammad oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaal haasofsiisee jira. Hasaasaa keessatti hoogganaa amantii ajjeefaman jedhaman kan ilaaleen akkas jedhan. Kan naannoo Asaasaa irratti ta'e kan nama sheekaatii fi warra isaaniitiin walitti qabatu taateen sun kan taate naannoo mana isaanii irratti caasaan nageenyaa sochii taasisu keessatti dhimma ta'e. Akka ragaan achi argisiisutti abbaan manichaa humna nageenyaa tokko irratti tarkaanfii yeroo mancaadhaan namichi isa dhabu kan isa bira jiru akka dhaheedha ragaan adda addaa kan argisiisu kun. Garuu namni hasaasaa mancaan qaba obbo Jibriil. Billaa jechuudha bangaa qaba waan ta'eef mancaa fi bangaan jechatu garaagara tokkoma waan ta'eef baangaadhaan kan wanna jedhame kuni maal barbaada namichi dhahamillee hospitaala seenee hospitaala jira garuu sadarkaa san nama geessisaa waan jedhamu san laaluu barbaachisa. Wanni ani hin laalama jedheetiin hin kaasuufis waan akkasiisaniif. Waa'ee dubartii maanguddoo Ciroo keessatti ajjeefaman jedhame obbo Jibriil akkas jedhu. Dubbiin isaa ifa gochuudhaaf amma namni maanguddoome hundumtuu nagaa jechuu hin dandeettu namni dargaggeessa ta'e hundumtuu kan maraate jechuu hin dandeettu dubbiin amala namaarratti hundaa'a. Isarratti kan namni hundumtuu hubachuun isarra jiraatu tarkaanfii fudhatame keessatti caasaa akkamiiti kan jedhu kaasuu hin barbaadu. Caasaa nageenyaa keessaa nama tokko dhahanii filaashii irraa fudhatanii filaashii wal jaraa yeroo daddabarsan kan kufe ajjeesuudhaaf kan immoo tuyyuu biraatitti yeroo dabruudhaaf deemu tarkaanfiin suni fudhatame tarkaanfiin fudhatame immoo gidduutti mangudditti kanallee daafee jira. Kanaaf wanni isaa hundumtuu cause effect waan ta'eef sababa isaa wal biratti fiddeetiin hin laaltu tokko biratti kan walitti hidhama qabuu fi tokko humnaa ol kan ta'e asuma dhaabbattee yoo laaltu tokko immootu ganaa itti hiiktee ammallee akkamitti ta'e kan jedhu qulqulleessuu kan barbaadu ta'uu isaa ragaadhaan adda addaa jiru. Ragaa kana immoo amma gamtokkee facaasaa mootummaa qofaanii miti kan kaasaa jiru. Karaa 3-4 kan intallinee irraa hin kaasaa jira. Karaa kanaan ganaa wanni itti deemnee qulqulleessinus akka jiru hubachuudha. Haalli jiru ilaalamaa akka jiru kan ibsan obbo Jibriil Mahammad gabaasa Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa har'a baaseefis deebiin kennan itti aanee dhiyaata. Muktaar Jamaal galateeffachaa kan har'aa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati. Nagaatti. VOA Afaan Oromoo Naayilsaatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtanii waan dhiyootaan hojjennu keessaa tokko deebineetiin isinitti himna. Mormiilee tibba kana naannoo Oromiyaa keessatti mudatanii wal qabatee tarkaanfiin humnoonni nageenyaa mootummaa fudhatan kan sirrii hin taanee fi humnaa ol ta'uusaa Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin wantoonni dirqisiisoon humnaa ol ta'anii tarkaanfiin itti fudhatame jiraatanis hanqinni jiru qoratamee adda baafamaa jira. Muktaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa har'a baaseen akka akeeketti rakkoo tibba kanollee Oromiyaa bakka garagaraatitti mudateen mootummaan humnaa ol tarkaanfii fudhachuudhaan namoota hiriira ba'an irratti miidhaa geggeesseetiniin jira jechuudhaan akeeke. Humnoonni nageenyaa mootummaa namoota dhimma hidhaa hooggantoota paartii mormituu irratti mormaniitiniin hiriira ba'an irratti tarkaanfiin fudhate ajjeechaa fi miidhaallee geggeessuu dubbata. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa
magaalota rakkoon kun keessatti dhaqqabeetiniin jira jedhee koomishinichi eere keessaa Hasaasa, Asaboot, Awwadaay, Baalee Roobee, Ciro, Dangaggoo, Dirree Xayyaaraa, Dodola, Galamso, Gindhiir, Haromaayaa, Hirnaa fi Shaashamanneen kaafamaniitiniin jiru. Qaamoleen mootummaa yeroo lammiileen gaafii fi mufii qabanitti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gadi bahan hayyamuu qaban kan jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanfiileen ajjeechaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaatiniin jiru akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jechuudhaan illee dubbate. Dhimma kanarratti akka yaada nuu kennaniif gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Jibriil Mahammad dubbisneetiniin jirra. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kan baasee yoo ilaaluun immoo wanna sadi gongora natti fakkaata. Tokkoffaa nama hiriira nageenyaa bahee jedheetiniin ka'ee hiriirri nageenyaa jechuun maal jechuudha waan jedhamu koomishinichi ni wallaala jedhee yaadu. Qaamni hayyama kennus beekee hayyama kan kennu qaamni hiriira bahus hiriira sanii keessatti waan dhufuu danda'u isaa itti gaafatamummaa fudhatee kan raawwatu jechuudha. Kanan guunne kanaan ala kan jiru alseerummaadha. Kan lammaffaa hiriirri kan baheef hooggantoota paartilee isaanii jalaa hidhame akka bahaniif kan jedhu kaahee namoonni to'ataman waan hiriira waan miseensa paartii ta'aniifi miti. Yeroo dabre keessatti haa caalu eega du'e booda achi keessatti mootummaa fonqolchuudhaaf biyya diiguudhaaf okkora san akka carraatitti fayyadamanii gara biraatti ceessuudhaaf sochii taasifame keessatti kanaan shakkamaniitiin hin qabamanii. Sadaffaan madda ragaa isaati. Maddi ragaa isaa jedhee kan inni kaase miidiyaa adda addaatii fi miidiyaa hawaasaa jedha. Miidiyaan hawaasaa biyya keenya keessa jiru hammam ragaa dhugaa ta'eetiin hin dhihaataa gaafii jedhu. Sababni isaa namuu ilaalcha isaatii fi fedhii keessi isaa jiru waan buna irratti duraan ittiin wal hamatu gadi baaseetiin ittiin biyya diigaa jira malee wanti achirratti maddi kiyya miidiyaa hawaasaatiin jenne miidiyaa hawaasaa irratti ragaaleen dhihaatan kan wal dhahanidha waan ta'eef hanga nama du'ee adda baasneetiniin ofii kennaa ibsinaa isa kanaafillee hawaasa naannoo maatii hospitaalaa fi bulchiinsarra qorachuudhaa deemnaa jedhe. Miidiyaa hawaasaa kan inni kaasee ragaalee wal dhahaatu ka'aa yaada jedhurraayi malee maddoonni isaanii naannoo san jiran akka isaanii eeran dubbatan. Sirriidhuma maa inni ragaa wal dhahaa baasa jechuun madda ragaa isaa ta'uu argisiisa. Ka inni akkamitti fudhatama kun seera wannaa xiinxala yookaan riisarchii keessatti ragaa jalaa wal dhahe malee maddi ragaa kiyyaa sooshaal miidiyaadhaa kan jiru san argisiisa. Namni baay'een kan lubbuun isaa darbe gaafa dhaddachaa obbo Jawaar Mohammad jechaadha. Guyyaa sanitti immoo namoonni baay'een kan kaasan mormii karaatti ba'amuudha malee daandiin cufame hin jiruudhaan mul'ata akkasumatti ammoo hokkorri addaa akka hin turre mul'ata bakka baay'eetti. Nama mormiidhaaf waan tokko gaafachuu ba'e sadarkaa lubbuu baasuutti tarkaanfii fudhachuun dirqama qaamolee nageenyaati. Guyyaa sana hokkorri hin turre kan jedhamu hokkorri yeroo miidiyaa OBN irratti yaadni adda addaa kennameen booda dubbiin kan jala qabee fakkeenyaaf fudhannu Dodola gabayaa keessa seenameet warri fedhii addaa qabu Jawaar du'e jedhanii iyyanii gama gara koornarii afranirra dhaabbatanii isa booda gabayaan guutuun jeeqamte saamichatti galuudhaaf deemame isa qofatti hin dhaabanne gadi gara galanii karaa cufuu fi qorri adda addaa jalqabee bifuma wal fakkaatuun guyyuma san awdaa yoo fudhanne caasaa nageenyaa nama lama jiranii tokkicha mancaadhaan waraananii meeshaa irraa fudhatuudhaaf yaalamee tokkicha immoo gurmaa'anii dhufanii isaa tasgabbaahaa jedheetiin hin deemaa jiru dhahaniitiin meeshaa irraa fudhatanii hoggorri hin turree ka jedhu san alaala dhaabbatanii yoo ilaalanii fi keessa seenanii yoo ilaalan garaagarummaatu jira. Shaashamannee fi Hasaasa hoo fakkeenyaaf. Warri Dodolatti dubbii kaase Shaashamanneetti dhufee warri Shaashamanneetti dubbii kaase keessattuu galgala irratti akka jiru Shaashamannee seename isa qofa osoo hin taane humni biraa dabalamee seenes jira Shaashamannee. Kanaaf wanti akka amma jedhamuu fi akka lafarra jiru immoo garaagarummaa qaba waan ta'eef ija kanaan sirriitti qulqulleessanii adda baasanii hubachuun bareeda jedhee. Garuu tarkaanfii ajjeechaatiin ala fudhachuun falli biraa hin jiru ture barbaachisummaan isaa
Isa kanaan wal qabatee maal jettu? Duratti maaliin jedhee tarkaanfiin fudhatame hundumtuuyyuu bakka hundatti madaalawaadhaa yoo inni jedhamu qoratanii adda baasuu barbaachisa. Sababni isaa maa inni amma fakkeenyaaf ana yoo ta'e anaa qabu meeshaa qabatee deemaa jiru yoo dhahee namni meeshaa na harkaa buuse yoo an ka'uu dadhabes namni anaa waliin deemu tarkaanfii fudhachuun dirqama isaati. Namni nama harkaa boba'aa xarmuusitti guuleetiin geejjiba uummataa irratti darbatu makiinaan sunii fi uummanni sun gubachuu irra namicha san dhabuun dirqama ta'a. Sababni isaa beenzila xarmuusitti naqanii ibiddi itti qabsiisanii makiinaatti darbamaa ture. Ibiddi sun yoo makiinaa cabsee makiinaa keessa bu'ee namaa gamtu dhuma. Kanaaf wanni madaalaa waan ta'ani adeemsa gochoota biyya keenya keessatti hin baratamne adeemsa humna makaraaressummaa adda addaatis kan mul'ataa jiru waan ta'eef tokko political motivationii kan duubarraa qabullee hin mul'ata. Kanaaf kuni madaalawaa jettee fudhatte. Tokko immoo minaalbaata waan addaan hin baafatiin jiraachuu danda'a waan ta'eef gadi bu'anii qoratanii eega qoratte booda akkaataa tarkaanfii fudhatamee fi rakkoolee ture wal bira laalte yaada guutuu kennuutu irra filatama jedhee waan amanuuf. Akkaataa adeemsa nageenyaa naannoo Oromiyaa fi darbee guutuu biyyattiitti jiru dhugaadha hin hubanna. Haala addeessaatu jira kan jedhe Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'ullee garuu lubbuu gama tokkoo eeguudhaaf kan gama biraa dabarsuun sirrii hin ta'u jedhe. Dhimmicha irratti VOA'dhaaf deebii kan kennan Koomishinarri Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee akkas jedhanii jiru. መሳሪያ የሌላቸው ያልተፈቀደም ቢሆን ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ያሉ ሰዎችን ሰልፉን ለመበተን ወይም ለመቆጣጠር የሚወሰድ እርምጃ ግን በማናቸውም ጊዜ ቢሆን ከህይወት የሚያጠፋ መሳሪያ ከመጠቀም መቆጠብን ይጠይቃል። namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin hayyamamullee baatu namoota hiriira nagaa taasisan bittinneessuudhaaf jecha tarkaanfiin meeshaa waraanaatiin fudhatamuu fi kan lubbuu namaa galaafatu ta'uu hin qabu. Itoophiyaa keessatti kan amma nu yaaddeessaatiniin jiru hiriira nagayaa hin hayyamamne jedhaniitiniin rasaasa namatti dhukaasanii haala madaalawaa hin taaneen lubbuu namaa dabarsuun seera qabeessa miti. Rakkoo sodaa nageenyaa biyya keessa jiru ni hubanna. Yaaddeessaadha. Rakkoo yeroo mootummaan tarkaanfii hin fudhatin dhalates ni yaadanna. Haa ta'uu garuu yoomuu kan dagatamuu hin qabne lammiilee balaa irraa baraaruudhaaf jennee lubbuu gara biraa baduuf sababa ta'uu hin qabnu. Hanga danda'ametti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hiriira nagayaa hin hayyamamne geggeessan jechuun isaan bittinneessuuf tarkaanfii fudhatamu rasaasa fayyadamuu ta'uu hin qabu. Kuni baay'ee rakkisaa fi lubbuu nama ba'uu hin qabneellee kan galaafataa jiruudha jedhan Koomishinar Daani'eel Baqqalee. Dhimmoota ka'aatiin jiran kana mootummaan akka qoratu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaafateetiin jira. Koomishinichi gama isaatiin illee gadi bu'ee walabummaadhaan guutuu isaa qoratee akka ifoomsu kan kaase yoo ta'u tarkaanfiileen humnaa olii akkaataa kanaan fudhatan biyyattii haala yaaddeessaa keessa galchuu akka danda'an illee Koomishinarichi Daani'eel Baqqalee VOA'tti himanii jiru. Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Wanni dhiyootaan hojjannetaa dhibeen hojii Finfinnee waan qonnaan bulaa fi manneen Finfinnee ijaaruu jiran. Akka jecha Injiinar Taakkalee Uumaatti Finfinnee guddimnu kan ammoo misoomsine jedhaniitiin qonnaan bulaa daarii ittiin godaansisan. Jaree kanaan godaansisaniyyu akka qorannoo jedhanitti namaan walanqatee jireenya hamaa keessa jira. Jijjiirama asitti Finfinnee qonnaan bulaa qubsiiftu malee ta'uuf keessa godaansiifni hin qabaannu akka kanaan qonnaan bulaan abbaa warraa 60 ol Finfinnee keessa jiraachuun akka Finfinneen qonnaan bulaa ofitti qabate agarsiisaa jedhe Injiinar Taakkalee Uumaa Tsahaay Daamtoo dubbise. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee weeraraa fi hanna lafa waliin wal qabatee raawwatamu hambisuudhaaf lafa safaruun oodiitii taasisaa akka jiru ibsee jira. Weerara lafaa hambisuufis qonnaan bultoonni waraqaa kaartaa lafa isaanii irratti akka argatan taasisamaa jira jedhan Injiinar Taakkalee Uumaa. Qotee bulaan waraqaa eenyummaa lafaan qabu magaalaa Finfinneetti baay'ee gadhee kan ta'e qotee bulaanis lafa isaa akka gadhiisu kan taasisu fi akka hin taanetti akka gurguru kan taasisu dallaalaan immoo lafa isaa akka jala qisaasisu kan taasisu haalli baay'een kan doonanuu sana jiruu fi qotee bulaan magaalaa Finfinnee waraqaa eenyummaa lafa isaa hin qabu. Kanaaf maal goonee amma jalqabbii jira kutaa magaalaa shan irratti waraqaa eenyummaa lafa isaa kennaaf jira. Waraqaa eenyummaa lafa isaa kennine lafti kasaati gaafa misoomni dhufu sirnaan beenyaan kafalamii fi sirnaan deebisnee dhaabni irraa uumamanii akka kanaan dura akka barbaadetti taasifachaa jireeti. Inni sadaffaan qotee bulaa irratti kan goone ijoolleen qotee bulaa maatiin qotee bulaa baratan akka ijoollee kana deeggaran akka ijoollee kana hojiin dinagdee keessatti maal kaasisan keessatti so qotee bulaa irratti hojii guddaatu hojjetan dhugaa dubbachuuf. Tokkoffaa jireenya uummataa isaanii qotee bulaadhaan dhufee qotee bulaa kufu waan ta'eef mana jireenyaa lafa isaanii akka harkaan ba'anii gochuu irratti ijoollee isaanii daa'imni isaanii akka deebi'anii dhaabatan gochuu irratti hojii guddaatu hojjetame
deebisanii dhaabuu kan malisoo maalmaati kan jedhu piroojeektii finfinnee kan qabu jira. Malisoo maalmaati sana yookaan deebisanii misoomsuu magaalaatiin namni daangarra waan buqqa'uu fi jalqaba kan dhaabni namni magaala walakkaa jiru akka mukaanii jira. Akka mukaanii uumamaan kun misoomni waan hin dhaabbanneef magaala na deebisnee ijaaru na deebisnee misoomsuu namni achi jiru magaaluma wajjin misoomsuu akka ol guddatu piroojeektii lama sadii magaalaa walakkaatti kan jalqabne jiraattonni achi jiran manni achumatti ijaaramee fi dinagdee isaanis hawaasummaan isaanis wajjin guddatu malee nama si kaastee walitti dhufeenya hawaasummaa isaarraa buqqaastee digdachi deemsuun irra jiraatu kan jiru walakkaa irraa jechaadha. Nama buqqisu kan dhaabne namni baay'een qotee bulaan buqqaasne naa jennu maal jechaadha gaafata. Akkamitti misooma hojjetarrees hin jedhe. Misooma kun jechaa jirru walakkaa magaalaa kan jiru lafa sila misooma barbaachisu maatii achi jiru piroojeektii gurguddaa keessatti akka isaan hammataman gochaa irraa jechaadha. Kuni kanaan booda akka buqqaan lafa isaarraa kan kaane boonisuma jiru. Isa buqqeessan ammoo qindeessineet mana jireenyaa isaanirraa buqqaanii lafa isaanirraa buqqaanii inni kan akka mana jireenyaa argatu goone qotee bulaa 60 maasii jedha sana keessa naannoo 22 mana jireenyaa ijaarame kaabinii bulchiinsa magaalaatiin murtaa'e naannoo 22 carraa dura darbe carraa naannoo 51 carraa baasnee turre warra uufateef maallaqa isaa achi keessa akka galu ta'e inni dhaawataan baasisaa mootummaan magaalaa danda'e dhaawataan qotee bulaa sana akka ga'u ta'e jedha akkuma jiraatan magaalaa mana argachaa deemu achi keessa akka dhaawataan argatu ta'e jechaadha. Inni immoo carraa lammaffaa gaafa baasu achi keessa argata jechaadha. Dugdaan asirratti bu'uurarraan kan jijjiirramaa qotee bulaan eega lafa isaa gadhiisee lafa isaa lammaffaa waan arganneef jireenya isaa deebisnee dhaabna jennee tokko mana jireenyaa akka argatu goone. Qonnaan bultoonni Finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaanii irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuufiisaas ibsaniiru. Biyya kanaatti magaalaa fi magaalatti marsanii kan jiran qotee bultoonni miidhamtu. Magaalaa Finfinnee qofa doon ta'e magaalaan gurguddaa biyya kanaa qoranne magaalaa keessatti waa'ee nama magaalaa waa'ee magaalaa isaa malee daangaa magaalaa qotee bulaa jiruu fi yaadu jechuudha. Baraan inni guddaan kan goone qotee bulaa maal goone lafa qonnaa isaarratti akkaataan oomishtummaa argatu xaawwa dhiyeessuu sanyii filatamaa dhiyeessuu tiraaktara dhiyeessuu paampii bishaan dhiyeessuu irratti yeroo guddaa dabarse. Kun Finfinnee qofaa doon ta'e magaalotuma biyya kana keessa jira magaalonni gurguddaan kan akka Baardaa, Maqalee haa ta'u, Hawaasaa haa ta'u, eenyu haa ta'u qotee bulaa fi qotee bulaan daangaa irra jiru sun yoo walitti hiiteen guddisni taate qotee bulaanis hin miidhama. Darbee immoo magaalaa keessa kan jiru sun miidhama. Qaala'insa jireenyaa jiraattota magaalaa furuuf daabboo fi zayita nyaataa gatii madaalawaadhaan akka jiraattonni argatan taasisuudhaaf warshaan daabboo shaggar dhiyeenya kana oomisha daabboo eegale sababa hanqina humna ibsaatiin gidduutti humna guutuun oomishaa hin turre ammatti rakkoon kun furmaata argatee gara hojii isaatti deebi'eeraa jiran Injinar Taakkaleen. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni piroojeektota misoomaa magaalattiin eegalteen akka hammatamanii akka carraa hojii argatan taasisameeraa kan jiran Injinar Taakkaleen rakkoon mana jireenyaa jiraattota magaalattis dhawaataan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Keenyaan daarii Itoophiyaa waliin qabde ta durii koronaa ofirraa dhowwaa jettee hin cufatte taane ammiyaayyuu bante. Nama keenyaaf Itoophiyaa akkuma durii haa wal keeyyaa'u jira. Tun ta'uun ammoo godina Booranaa keessatti vaayirasii koronaa nama hedduu irratti mul'isuu jira. Bulchooti godina Booranaalleen daariin akkan banamuun tunine dhib kanaan nama wal buraaxessuu jira jedha. Galma daawwititti nu erge. Torbee lamaanirraa mootummaan keenya erga daangaan biyyattii akka banamu murteesse as namoonni dhibee koronaan qabaman hedduun hollaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelchi fayyaa godina Booranaa. Obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina Booranaati. Koronaan akka godina Booranaatti guyyaadhaatti nama 97 qabame. Kan keessaa illee yoo ilaallu namni yaga 23 ol ta'u namni keenya irra qabu guddinni keenya kiiloomeetirii dheeraadhaan keenya wanti guddaa keessa kanaaf keessumas mooyyaadii fi mi'oodaatti hawaasii naannoo kan nama jira tokkoo fi ammas wal keessa waa'ee yaa'uu fi duraan qaqqabamee utuusan banamu irraan ka'ee baay'een dhufaa jira keessumatti naannoo mi'oof mooyyee irratti yaadu dandeenyu. Kanaatti bal'aa malee sagantaa isaan gaggeessuu jirra namoota qabamanii qabnee qorachiisnee bu'aan isa beekamu qofa hawaasa akka hamakama jiru garuu naannoo guyyaa kanaatti daangaan jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef intarnaashinaal boordiriin karaan guddaan biyyattiin beeksifamee jira garuu immoo karaan baadiyyaa keessaa jiru karaan akkasii sun hundinuu waan cufuuf rakkoodha garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasii namoota Keeniyaa irra dhufan yoo argi akka itti
biyyi qoosoo ta'in weeruu qonni akka isaan qo'achiisan akka isaan keessi hin bunne hubannoo hawaasa cimsuudhaaf hojjechaa jiranu. Hanga daataan torba dabree qabuutti malee biyyi keenya irraa gara biyyi keenya seenee naannoo nama tokkoof ibilaanaa ni ga'a. Keessumatti mooyyalee fi miirratti nama tokkoof ibilaanaa ni ga'a. Warra kana qorattanii qopheesse? Qorachiisa jira. Laaboraatoorii lamata kennaa waan qabnuuf yeroo ammaa qorachiisa jira. Warri ollaa Keeniyaa gara godina Booranaa deebi'ee hedduun hospitaala Mooyyaalee jira. Dr. Gazaanyi Sheetuu meedikaal direekteriin hospitaala Mooyyalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran VOA'tti himanii jiru. Wanti sodaachisu isaanuma kana ammaatitti keeziin inni guddaan kan argamaa jiru warrumaa achirraan garana dhufee fi isaa wajjin kontaaktii qabu. Amma aga koomunitii leevelitti dhibeen kun kan tatamsa'ee jiru. Akka carraa immoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii nu bira galan mallattoo kan hin agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaatitti kan bahe wajjin naannoo 91 garuu maaksimamin nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama 75 yeroo darbillee naannoo nama 70 hospitaala keenya keessa turaniiruyyuu ammaaf garuu naannoo namoota 41-42 waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru naannoo namoota 46. Dr. Gazaanyi keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa Mooyyaalee irraan warra seenan ta'eeran dhimma sochii namaa naannoo daangaarra jiru bulchiinsi aanaa Mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beeksise. Obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Mooyyaalee ballachuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu. Kana cufa qaaminaan beeksisnee jirra waan waliin mariin gama gamaan sadarkaa godinatti mariin geggeeffamaa jira sadarkaa Oromiyaattis akka ergaa nu dabarsanii caalaa mootummaan akka cidhaa uummatatti hiriiru ergaan gamgamaan cufa darbee jira. Haga danda'ametti nuti ammoo keeziin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa akka nutti hin uumamne mana isaa keessatti iyyuu namni akka turu yoo koovidiin qabamellee mana isaa keessatti akka turuu danda'u akkaatuma biyyittiin qajeelfama baase suniin namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu haalli irratti mariin itti gahamee itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha. Obbo Biraanuu rakkoo kanaaf furuu fi humnoonni nageenya haga danda'an hojiitti jiru jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Naannoo Binishaangulee fi Gambeellaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Dhibba kana namkum tokko caala irratti argame. Haa ta'u malee gama lamaanuu keessaa nam 300 olitti dhukkuba kan irra fayyi. Naakor Malkaanoo erge. Naannoo Binishaangul Gumuzitti hojii saganta'iinsaa manaa manatti adeemuudhaan taasifameen haala aanolee hundumaa jechuu danda'amuun weerarri vaayirasii koronaa kan faffaca'ee jiru ta'uu hooggantuun biiroo fayyaa naannoo Binishaangul Gumuz Aadde Fireeyoot Abbabee dubbatanii jiru. Haala qorannoo ilaalchisees waan jedhan qabu. Aadde Fireeyoot. ክልል ላይ የምንሰራው ምርመራ ሁኔታ በተመለከተ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ከስራ ባህሪያቸው haala qorannoo ilaalchisee sababa hojii isaanii irraan kan ka'eef haala jiruuf jireenya isaanii irraan kan ka'e kutaalee hawaasaa saaxilamoo ta'an aanaa hundatti argaman irraa saamuda fudhataa jirra. Aanolee naannoo Beenishaangul Gumuz gama caalu keessatti namootni dhibee COVID-19 qabaman argamanii jiru. Namoota isaan faana wal quunnamtii qabanis hordoffii taasisuudhaan qorannoo taasisaafii jirra jedhan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaattis tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haalaan dabalaa jiraachuudha. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaangaatluwaak kan dubbatan. Gaambeellaatti hanga ammaatti namootni 645 vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru. Isaan keessaa 178 kan ta'an fayyanii gara maatii isaaniitti deebi'anii jiru. 7 ammoo lubbuun isaanii darbeeraa jedhan. Hanga odeeffannoo kun qindaa'ettis namootni 4 kutaa yaaliin cimaatti adeemsifamu ICU keessatti hordoffii fayyaa akka taasisaa jiran kan isaan dubbatan. Namootni vaayirasii koronaatiin qabamanii akka jiran osoo beekanii